Ashamaa akkam jirtu baga nagaan gara chaanala keenyaa dhuftan. Akkuma baratame egaa namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanala keenyaa dhuftan subscribe gochuun nu hordofaa. Odeeffannoo haaraan walitti deebinee jirra. Arras akkuma baratame maashina tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Maashinichis maashina shurraabota adda addaa yookaan maashina kofiyyaa yookaan qoobii adda addaattiin hojjechuu dandeenyu hojii ogummaa nu barsiisu wayii isiniif qabadhee dhufeen jira. Hojii ogummaa irraa barachaa akkasumas ogummaa harkaa nu barsiisudha. Bifa salphaa ta'een kofiyyaa shurraaba hojjechuu kan nu dandeessu maashina xiqqoo yookaan maashina shurraaba tolchutu jira yookaan maashina shurraaba ittiin hojjechuu dandeenyutu jira. Maashiniin hundi keenya iyyuu qabaachuu yookaan manaatii qabaachuu dandeenyudha. Maaliif bifa kallattii maallaqaanis kallattii kaapitaalaanis qarshii baay'ee kan nun barbaachisne maashinni hundi keenya iyyuu manaa qabaachuu qabnudha. Maashiniin kun egaa maashina shurraaba kofiyyaa ittiin hojjechuu dandeenyudha. Qarshii xiqqoodhaan maashina bitamuu danda'udha. Har'a maashiniin isin beeksisaa jiru kun egaa maashina xiqqoo daantelii hojjechuu danda'udha yookaan maashina xiqqoo daantelii ittiin hojjetudha. Salphaatti maashinii kana fayyadamuudhaan wayyoota yookaan huccuu adda addaa qopheessuu kan dandeenyudha. Maashinichi pilaastikii kwaalitii guddaa qaburraa kan hojjetamedha yookaan baay'ee cimaa kan ta'edha. Maashinichi baay'ee cimaadha. Biyya keessattis argachuu dandeessu yookaan gabaarra jira amma yeroo ammaa kanatti. Meeshaa cimaarraa hojjetamuu isaas qofa osoo hin ta'in yeroo dheeraa kan nu tajaajiluu danda'udha. Kan salphaatti hin cabne yookaan salphaatti kan baduu hin dandeenyedha. Maashinni kun egaa namoota hojii reef jalqabaa jiraniif maashina baay'ee gaarii ta'edha yookaan namoota hojii akkasii hojjechuudhaaf yaadaa jiraniif yookaan hojii akkasii jalqabuu barbaadaniif maashinii baay'ee gaarii ta'edha. Maashinichi humna ibsaa nu barbaachisu yookaan humna ibsaan hin hojjetu. Al takkaatti shurraabota adda addaa nu hojjechuu danda'a. Saffisa gaariitiin yookaan ariitiidhaan shurraabota babbareedoo kofiyyaa adda addaa nu hojjechuu danda'a. Al takkaa erga bitannee naanneessuu qofadha kan nuti akkaataan hojii isaa naanneessuudhaan hojicha hojjennaa. Yeroon akkasii jedhu qabannoo harkaa qabaa. Qabannoo harkaa sana naanneessuudha amma harki keenya nu dhukkubutti yookaan amma dadhabnutti naanneessuu qofadha. Humna elektirikaa nu barbaadu humnuma namaatiin kan hojjetudha. Maashinicha fayyadamuudhaan kofiyyaa, iskarvii, kaalsii, guwaantii harkatti keewwatan shurraaba nu hojjechiisuu danda'a. Ariitiidhaan hojjechuu waan nu dandeessuuf yeroo xiqqoo keessatti bu'aa baay'ee hojjechuu dandeenya yookaan huccuu adda addaa baay'inaan hojjechuu dandeenya. Bifa salphaanis hojjechuu waan danda'amuuf gabaaf dhiyeessuun filannoo gaariidha jedhee yaada. Salphaatti waan hojjennuuf dafnee gabaadhaaf dhiyeessuu dandeenya. Itti fayyadamni maashinichaa salphaadha. Akkuma nama yeroo isinitti himaa ture yeroo dhiyoo keessatti daanteelota adda addaa hojjechuu kan dandeessudha. Amma immoo waqtii gannaa kanatti filannoo baay'ee gaarii ta'edha. Shurraabotas kofiyyoota adda addaa nu hojjechiisuu nu dandeessa. Baay'ee salphaadhaa fi rakasa kan ta'edha. Iddoo adda addaatti salphaatti qabannee socho'uu kan dandeenyudha.
Itti fayyadamni isaas kan nama rakkisneedha, baay'ee salphaa kan ta'edha. Akkaataa itti hojjetu salphaamaan yoo nan isinitti agarsiisuu barbaade, akka dizaayinii shurraaba barbaadaniin erga filattanii booddee kirrii karaa maashinichi itti galchantu jira, karaa kirrii fudhatutu jira. Karaa kirrii ittiin galu sanatti erga kirrii galchinee booda naannessuu qofa dhaga. Naannessituu harkaa ofirraa qaba. Naannessituu harkaa sana naannessuudhaan amma harki keenya nu dhukkubutti dafnee ariitiidhaan hojjechuu dandeenya. Kan nuni eeggachuu qabnu garuu kirrichi wal keessaa akka inni wal keessa hin gaggallee eeggachuu qabna. Akka inni nurkatti hin harkisne jechuudha. Akka inni maashinichi nurkatti harkisee akka inni wal keessa babbadee dizaayinii jiru hin balleessineef isa duwwaa eeggachuudhaan ariitiidhaan naannessuudha. Harka keenya dafnee naannessuudhaan naannessuu kan isin dhaabdan gaafa harki keessan isin dhukkubu qofadha. Amma xumuruutti naannessuu qofadha. Akka nama isinitti himee akka wal keessa hin xaxamnetti eeggachaa qalbeeffachaa ariitiidhaan naannessuudhaan salphaatti hojjechuu dandeenya. Maashinichi biyya keessatti argachuu ni dandeessu yookaan bitachuu yoo barbaaddan description box irraa Telegram chaanaalii isiniif ka'a, karaa sanaan nu quunnamuu dandeessu. Hojiin kun egaa hojii baay'ee kaapitaalallee isin hin barbaanne, hojii salphaa ta'edha. Hojii hojjettanii gabaaf dhiyeessuu hin dandeessu, ofii keessaniifis mana keessatti hojjetachuu dandeessu. Madda galiillee irraa argachuu dandeessu. Gatiin maashinii kanaa qarshii 6,000 qofadha. Egaa biizinasii qarshii 6,000 qofaan jalqabamuu danda'udha jechuudha. Maatiin ijoollee keessaniif bituudhaan salphaatti hojii shaakalsiisuu, hojii jalqabsiisuu dandeessu. Ogummaa kanas salphaatti barsiisuu dandeessu. Yaadota biizinasii biraas yoo barbaaddan subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Subscribe yoo gootan viidiyoo gara fuulduraatti isiniif hojjennu salphaatti isin bira ga'uu danda'a. Akkasumas viidiyoota kanaan dura hojjennee ilaaluudhaan yookaan chaanaala keenya keessa galuudhaan hordofuu dandeessu, ilaaluu dandeessu. Galatoomaa.